ormee abbaa ishii kinoo biyya namaa keessatti waggoota dheeraadhaaf rakkattuyyuu harrafataa jettee jireenya mataa ishii akka kanatti walitti qindeeffattee galtee hojiidhaan agarsiisti. Ashamaa ana fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif abaayatu akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha isiniin jechaati. Haara kan taatanii noora baga nagaan dhuftanii maamila koo kan hin taane subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Akkasuma immoo viidiyoo kana like share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuuti nan barbaada. Warri sargii yookiis immoo cidhii tigisti isin gammachiise namoonni tigistiin jaalatanii like godha isiniin jedha. Baga gammaddanillee anillee hedduu gammadee jira isiniin jira. Shamarran biyya ormaa yookiis immoo biyya arabaa keessa jiraattee galtee gaafa jireenya ishiitti gammadduu taatu, gaafa jireenya akka kanatti namatti tolu tokko ijaarratu yookiis immoo dhaabattu hedduu tokko namatti tola isiniin jedha obboloota kooyi. Maaliif biyya namaa kana keessatti hedduun ba'anii otoo karoora hedduu qabanii galanii akkuma Tijii kana jireenya gaa'ila bareedaa akkasuma immoo ijoollee godhachuudhaaf bakka isa hojjetanitti illee gammaduudhaaf otoo karoorsanii jireenya kana kan dhaban hedduu isaaniitu jira isiniin jedha. Walumaa galatti shamarree biyya arabaa keessa jiraattu jechuun qabsooftuudha. Qabsooftuu rakkooti rakkina irratti jechuudha. Otoo harkan kennin biyya ishii keessa baatee duutus jiraattus biyya namaatti himalti jechuudha. Ishiin otuma qabsooftuu lubbuu ishii laattee lubbuu ishii illee dhabuddee jira baatee kan duutuun ishii biyyatti deebiftullee hin jirti. Akkasuma immoo shamarran keenya biyya ormaa keessatti kan dararaman halkanii guyyaa kushiina namaa keessa dhaabatanii ifatamanii ija ormaa kan ilaalan hedduu isaaniitu jira jechuudha. Yeroo darbe keessatti namoonni waggaadhaan dura jechuudha tigistii viidiyoo ishii ilaaltanii turtanii biyya Beeruut kana keessa yeroo jalqabaatiif kan turte ammallee Dubaay turtu malee rakkina namni dhalli namaa hin argine argitee bakka yoon du'ellee yoon jiraadhellee jettee yeroon ishiin itti gamoorraa of darbadhetu jira jettee jirti jechuudha. Obboloota koo rakkina hedduu keessa darbee namni lafa gammachuusaa lafa barbaadu sana ga'a malee qoosatti wanti harigamu hin jiru isin jedha. Kanaaf iyyuu namoonni hedduun jireenya keessanii jireenya tigisti ilaaltanii akka jajjabaattanii abdiin qaba jechuudha. Akkasuma immoo jechuudha tigisti akkuma beekamu social media kanarratti nama firii bakka ofitti amanamummaa kan qabdu confidence ishii guutuu kan ta'e dhiirota wajjinis ta'e dubartoota wajjin yeroo hundumayyuu jechuudha ofitti amanamummaadhaan baatee kan galtu kan taphattu qoosaa garagaraadhaan namoota keessuma jechuudha ijoollota mana namaa keessatti dhiphatanii yeroo ba'anii dhufanii miidiyaa kana seenanii qoosaa ishii akkasuma immoo waa'ee rifeensa ishii haasa'uudhaanii namoota hedduu jechuudha. Oromoo qofa otoo hin taane Amaaraallee lammii biraallee kan isheen baay'ee tokko bohaarsitu nama hundatu tigistiin jaalata isiniin jedha. Obboloota koo Oromoo qofa miti isheen lafa hundumatti illee sirbiti akkasuma immoo sirba qoosaadhaan wal qabatullee wantoota garagaraa irratti meeshaa waan tokko tokko itti dabalanii fi yeroo isheen ittiin namoota bohaarsitu jira. Akkuma aadaa Oromoo keessatti beekamu shamarreen tokko gaafa tattabattu gaafa confidence guutuudhaan akka sanatti baatu bakka waan jiru hin qabne waan hin abboomamne waan jireenya ishii bakka jiru iyyuu hin yaadanne tokko namootatti fakkaata jechuudha. Haa ta'uyyuu malee namni waan diffirinnati yookiis immoo waan ofitti amanamummaa qabaatee jechuudha dudubbatee haasa'ee tattabatuu fi baalageedhas jechuuti hin dandeenyu akkasuma immoo gaariidha jechuus hin dandeenyu jechuudha. Namoonni hedduun kan mataa gadi qabatanii kan nama fuulduratti hin dubbanne micayyoon akkasii bakka ol jettee nama laaltu ishiin nama gaariidha namoonni biyya keessatti arguu dandeessu jechuudha. Yeroo isaanii maatii isaanii salphisanii akkasuma immoo jireenya hin taane keessatti yeroo isaan kufan jechuudha. Akkasuma immoo namoonni dudubbatan namoonni bakka duuriyyeedha waan hedduu maqaa hedduu irra ka'an immoo yeroo isaan kabajaman in argina jechuudha. Iddoo namni itti eegu dhiisanii iddoo biraa iddoo ulfinatti yeroo harigamanii kanaaf iyyuu jechuudha ofitti amanummaa yookiis immoo confidence isaan qabanii namatti tola isiniin jedha. Kanaaf iyyuu obboloota koo confidence qabaachuun akkasuma immoo otuma taphannu otuma maal jennus immoo waa'ee jireenya keenya akka kanatti gadi dhaabnee hojiidhaan agarsiisuun baay'ee namatti tola jechuudha. Tigistii hiriyaa ishii nama biyyatti jaalattu jechuudha kan isheen ittiin jireenya ishii wajjin dhaabatte
namoonni hedduun gaafa biyyarraa ba'anii hiriyaa isaaniillee hin gatu akkasumallee inni biyya keessallee jechuudha dubartoota biroo wajjin kan inni himalu kanaaf iyyuu jechuudha isaan kun garuu namuma rakkina keessa wal wajjin dabarsanii taatee tokko yeroo ibsanillee hedduu tokko waan namatti toluu fi waan abdii namatti horusin hin jira obboloota koo bakka jireenya hiyyummaa keessatti akkamitti akka wajjin dabarsan yeroo taateedhaan agarsiisanis hin jira kanaaf iyyuu jaalalli jiraannanii namni hojjetee jijjiirame gammachuu guutuun illee jiraachuu danda'a isiniin jedha garuu qabeenyi jiraatee jaalalli yoo hin jiraanne jaalala hutubuutii hin danda'u isiniin jedha qabeenyi haa ta'uyyuu malee jaalala bareechuutii kan danda'u qabeenyadha jechuudha qabeenyi sana immoo namni walii galtee jaalalli jiraannanii hojjetatee itti dhufuutii danda'a jechuudha namoonni hedduun hotoo qabeenya qabanii walitti dhufanii kan boodarra wal diiganillee hin jiru jechuudha akkasuma immoo otoo qabeenya hin qabaatiin walitti dhufanii gaafa qabeenya argatan kan itti wal diigan hin jira jechuudha haa ta'uyyuu malee jaalallii fi amanamummaa akkasuma immoo waliigaltee iftoominni jiraannanii hedduu tokko namni wanti inni milkoomneef hin jiru siniin jedha tigisti akkuma beekamu sooshaal miidiyaa kanarratti nama jireenyuma gaa'ila isaayyuu nama murteeffate fakkaatu jechuudha yeroo arrafamtu miidiyaa kanatti illee dhiirota garaagaraa wajjin yeroo taphattee kolfitee maal jettu jechuudha namuma waan akkana waan qubna garaa kana hajarra hoolchuu fakkaatu siniin jedha haa ta'uyyuu malee abbaa manaa ishii yookiis immoo jaalallee ishii kana amansiifattee hojii ishii akkasuma immoo namoota wajjin illee hariiroo akka qabaattu wanta keessa ishii jiru mul'ata taphas haa ta'u nama bashannansiisuus haa ta'u jaalallee ishii kunillee otoo duubatti hin deebisiin akka sanatti qabattee wal wajjin deemanii dhufanii jireenya haaraa jalqabanii jiru waaqayyo immoo jireenya isaan jalqaban kana amma dhumaatti jaalalaaf gammachuu gidduu isaanii haa ka'u isiniin jedha namoonni argita jirtu yoo ta'e mana ishiin ijaarratteillee baay'ee tokko kan namatti toludha isiniin jedha warri mana namaa keessatti rakkachaa dararamaa jirtanillee waaqayyo bara isiniif haa dabarsu hunduma keenya bara dabarsee waaqayyo nagaan nu galchee jireenya gammachuuf jaalalaa nuuf haa kennu isiniin jedha namni jireenya isaa keessatti karaa gaa'ilaatiin namni gammachuu hin barbaanne hin jiru jechuudha biyya lafaa kanarratti garuu carraan nama hundaa akka kana ta'uutii dhiisuutii danda'a warri jechuudha jireenya gaa'ilaa keessallee seentanii haalli isiniif hin mijanne abdii keessanii hin kutinaa waa'ee jireenya gaa'ilaa keessanii waa'ee boruu keessanii akkuma amantaa keessanitti waaqa keessanitti dabarsaa ta'u laattadhaadha inni immoo wanti nama hin milkeessineef hin jiru isiniin jedha jabaadhaa ammayyuu abdiin jira isiniin jedha obboleettii keenya Tijii waaqayyoo isinaa horsiisu oraa bulaa isiniin jechuutti barbaannaa gammachuuf jaalalli gidduu keessaniin dhimini bara keessan hundumaa gammachuuf jaalalaan jiraadhadha hamtuun isin argin isin jenna obboloota keenya hedduu namatti tolaa itti fufaa akkuma kana duratti waliigaltee keessan mul'ata keessan jiru namni mul'ata garaagaraa qaba waan ta'eef inni tokko nama barsiisuu inni tokko immoo nama bashannansiisuu namoota firii gochuu bakka namoota gadda keessa jiran gadda isaanii dagachiisu wantoota hedduu gorsa fa'aa waan akkasii jira jechuudha biyya lafaa kanarratti waanuma waaqayyo uumamuma keenyanii nu keessa kaayanii wal tajaajiluuni wal soruuni baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo jabaadhaa warri mana namaa keessa jirtan hunduma keenya biyyoo abdiin jira isiniin jedha yaanni nani qabadhee dhufee isuma kanadha dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa ani baay'ee tokko gammadee fi isiniin jedha obboloota koo ijoollee tigistiinuu malee gamni jiru bara dhugaa shamarran biyya arabaa hojjetaa turan keessaa namni akka tigistiinuu kormi goobziin hin jiru bara dhugaa waaqayyo dubbachuudha tigistii jechuun dhiirota meeqa jira turte dhiirota meeqa wajjin taphachaa turte akka barbaadetti fataachaa turte Dubaay keessa bakka barbaade deemaa turte jechuudha namoota meeqa fammasiisaa turte ijoolleen koo maqaa isheetiif fammasaa turan bara isheen miti kan maqaa namaatiif fammasee jechuudha galata isaa ishee rifeensuma isheetiif fammaste kun ammoo mana ishee ijaarrattee zinniqqattee fidigdiqqattee nagaan maammadoo ishee wajjin jettee teessu kunoo maammadoo biyya ishee hundi isaanii achumatti raafa warra ciisu jechuudha hundi isaanii achumatti dhiiste galattee zinniqqattee maammadoo ishee wajjin dhugaa rabbii ishee korma warra